Tiksee gaariin kan attamiiti? Tiksee gaariin kan horii tiksuu fi eegumsa godhu, bineensa nyaatuu irraa eegu, marga gaarii kan nyaachisu, bishaan qulqulluu kan obaasu, tiksee horii sanaa jaallatudha. Namni gaa horii isaan tiksaa bushaayee garaagaraa ta'uu, saawwaa ta'uu, jabbii loya ta'uu, hoolota garaagaraa ta'uu in tiksa. Yeroo tiksu kanaa ganama baasaa, galgala gasha. Maaliif? Sababni isaa ganama marga keewwashaa, galga guyyaa bishaan obaasaa, ammas itti deebisee marga nyaachisee quubsee manatti gashaa. Inni immoo in to'ataa, galgala moo galee dallaatti ijaaraa, akka bineensi nagarreef immoo in jaallataa. Saba jaallatu kanaaf immoo dallaatti ijaaraa. Akkuma kana Waaqayyo nuuf dhimma. Akkuma kana Waaqayyo nu jaallata. Maqaa Waaqayyoo haa eebbifamu. Wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 11 irra jiru namni tokko naa dubbisa. Yesuus tikseen gaarii ana. Tikseen gaarii lubbuu isaa hoolotaaf in kenna. Ameen. Waaqayyo isaa eebbisadha. Asirratti Yesuus Kiristoos egaa Waaqa ta'eetu jirutu waaqummaa isaa kana dhiisee gara biyya lafaa dhufee nuuf jedhee qorameetu reebamee nuuf jedhee dirmammaa'ee nuuf jedhee gindillaa baatee nuuf jedhee qoraattii baateetu jaalala isaa ibsuuf jedheetu gara biyya lafaa kana dhufee nuuf fannifamee du'ee awwaalamee godhamnee dhagaa du'aa galagashee ulkeetu ulfina mirga abbaatti ol ba'ee jira. Gana jireenya nu qopheessee jira. Gana dhufee gara ofii isaatti nu fudhata. Gaafa dhufee ofii isaatti nu fudhatu kana immoo farda adiirra taa'ee ergamootaan marfamee gana dhufee ofii isaatti nu fudhata. Jalloota naasuun dugda kutee gugguufsisa. Nuun immoo baallee baafnee balaliina. Maqaa Waaqayyoo haa eebbifamu. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 7 lakkoofsa 17 irra jiru namni tokko naa dubbisa. Hoolichi teessicha dura gara gidduu jirus isaanin tiksaa. Gara burqaa bishaan jireenyaa kennuuttis isaanin geessa. Waaqayyo imimmaan hundumaa ija isaaniitti ni naqa jedhee ameen. Ameen. Waaqayyo ishee eebbisadha. Yesuus Kiristoos egaa gara burqaa bishaan jireenyaa kennutti nu geessa. Imimmaan keenya nurraa qa'a. Bishaan burqaan jireenyaa yaa hin dhumne moo Iyyasuus Kiristoos dhugaadhaa, jireenyaa karaadha. Maqaa Waaqayyoo eebbifamu. Hisqeel boqonnaa 34 lakkoofsa 14 hanga 15 irra jiru namni tokko naa dubbisa. Marga gaarii keessas isaan nan tiksa. Tulloonni Israa'elis iddoo dheedumsa isaanii ta'u. Achitti isaan marga gaarii keessa hin ciciisu. Tulloota Israa'el hundumaa gubbaadha. Marga coomsu hin argatu. Ameen. Ameen. Waaqayyo isaa eebbisadha. Yesuus Kiristoos egaa gara burqaa bishaan jireenyaa dubbii isaa nu quufsaa. Tulloonni Israa'el iddoo dheedumsa isaanii ta'u jedhee burqaan bishaan jireenyaa moo Iyyasuus Kiristoos dubbii isaa nu nyaachisaa. Innis wangeelli waan hundumaa caalaa, buddeen caalaa, nyaata caalaa, uffata caalaa, mana caalaa, makiinaa caalaa. Maqaa Waaqayyoo eebbifamu. Tiksee gaariin kan attamiiti? Tokko hoolota isaa jaallata. Wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsuma 11 irra jiru nan dubbisa. Yesuus tiksee gaarii nana. Tiksee gaariin lubbuu isaa hoolotaaf hin kenna. Ameen. Ameen. Yesuus Kiristoos bartoota isaatti yeroo dubbate tiksee gaarii nana. Tiksee gaariin lubbuu isaa hoolotaaf hin kenna. Yesuus Kiristoos hoolota isaa waan jaallatuuf Yesuus waan nuuf dhimmuufiitu gara biyya lafaa dhufeetu foon uffatee nuuf jedhee reebamee qooda keenya du'ee, qooda keenya gindillaa baatee, qooda keenya qoraattii baateetu jaalala isaa ibsuuf jedhee gara biyya lafaa kana dhufe. Maqaa Waaqayyoo eebbifamu. Lammaffaa lubbuu isaa hoolotaaf kenna. Wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 15. Abbaan akkuma ana beeku, anis akkuma abbaa beeku, anii fi hoolonni koos ol beekna. Lubbuu koos hoolotaaf nan kenna. Ameen. Yesuus Kiristoos egaa lubbuu isaa nuuf kenneera. Gara biyya lafaa kana dhufee lubbuu isaa
nuuf jedhee reebamee nuuf jedhee qoraattii baatee nuuf jedhee gindillaa baatee lafarra qotatamee lubbuu isaa nuuf laateera. Lubbuu isaa moo nuuf laachuudhaan gara biyya lafaa kana dhufeetu amma tokkicha ilma isaa jaallatutti lubbuu isaa nuuf kennee maqaa Waaqayyoo eebbifamu. Sadaffaa sagalee hoolota isaa beeka. Wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 14 irra isa jiru namni tokko naa dubbisa. Tikseen gaariin ani hoolota koo beeka, hoolonni koos ana beeku. Ameen. Ameen. Taa'e Waaqayyo si haa eebbisu. Yesuus Kiristoos egaa sagalee keenya beeka. Yeroon isa faarfannu, yeroon isa kadhannu, yeroo isa lallabnu sagalee keenya beeka. Abbaa keenya caalaatti, haadha keenya caalaatti, obboleessa keenya caalaatti, obboleettii keenya caalaatti sagalee keenya beeka. Fira keenya caalaatti sagalee keenya beeka. Waan sagalee keenya beekuuf immoo na kadhadhaa hin fudhattu, barbaadaa hin argattu, balbala rukutaa isiniif hin banamanuu jedhe maqaa Waaqayyoo eebbifamu. Arfaffaa hoolota karaa irraa badan karaatti deebisa. Saduraa Phexros boqonnaa 2 lakkoofsa 25. Isin akka hoolotaa karaa irraa baddanii turtan, amma garuu gara tiksee fi ilaaltuu lubbuu keessaniitti deebitaniittu. Ameen. Ameen. Taa'e Waaqayyo isaa eebbisu. Nu egaa akka hoolota karaa irraa bannee turre, karaa Waaqayyootti hin tolle irra turre, karaa Waaqayyoon hin gammachiisne irra turre, karaa Waaqayyoon hin boqochiifne irra turre, amma garuu Waaqayyo dhufeetu gara biyya lafaa kana dhufee karaatti nu deebisee ana karaan, ana dhugaan, ana jireenyi jedhe. Mee sunu Yesuus karaadha. Yesuus dhugaadha. Yesuus jireenyadha. Maqaa Waaqayyoo eebbifamu. Shanaffaa hoolota isaaf ni dhimma. Maarqos boqonnaa 6 lakkoofsa 34 irra isa jiru namni tokko naa dubbisa. Yesuus qarqara bishaaniitti yommuu bidiruu keessa bu'utti tuuta qabu arge. Isaanis akka hoolota tiksee hin qabne waan turaniif immoo isaaniif ni oo'e, waan baay'ees isaan barsiisutti ka'e. Ameen. Ameen. Waaqayyo isaa eebbisu. Yesuus Kiristoos egaa nuuf dhimma, nu jaallata. Sababa nu jaallatu kanaaf immoo yoo dheebonnee dheebuu nu baasaa, yoo beelofnee beela nu baasaa, yoo daara dhabnee daara nu baasaa. Maqaa Waaqayyoo eebbifamu. Jaaffaa hoolota isaa dura adeema. Wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 4 irra isa jiru namni tokko naa dubbisa. Hoolonni sagalee isaa waan beekaniif isaa duukaa hin bu'u. Ameen. Ameen. Waaqayyo isaa eebbisu. Yesuus Kiristoos egaa gaafa tamaarii dannu, gaafa waldaa deemnu, gaafa hojii deemnu, gaafa gabaa deemnu nu dura bu'ee deema. Maaliif? Sababni isaa kiyyoo nu duraa cirraa, boolla nu duraa duuchaa, gufuu nu duraa buqqisaa, dhagaa nu duraa kaasaa, qeensi fi diimaa nu duraa caccabsa. Harki Waaqayyoo kiyyoo sin duraa haa ciru. Harki Waaqayyoo boolla sin duraa haa duuchu. Harki Waaqayyoo gufuu sin duraa haa buqqisu. Harki Waaqayyoo qeensi fi diimaa sin duraa haa caccabsu. Torbaffaa dhiiga kakuu bara baraan nu eega. Ibroota 13:20. Ammas Waaqayyo inni nagaa kennu dhiiga kakuu bara baraa sanaan gooftaa keenya Yesuusin tiksee hoolotaa isa guddicha warra du'an keessaa deebisee fideera. Ameen. Ameen. Waaqayyo isaa eebbisu. Nu egaa Yesuus dhiiga Yesuusin bitamne, jireenyi keenya, namummaan keenya dhiiga Yesuusin bitame. Mee sunu jireenyi koo, namummaan koo dhiiga Yesuusin bitamedha. Addi koo dhiiga Yesuusin mallatteeffamedha. Maqaa Waaqayyoo eebbifamu. Egaa akka walii galaatti tiksee gaariin Yesuusin caale hin jiru. Kanaaf namni hundumtuu tika Yesuus jala of haa galchu. Abboonni koo, harmoonni koo, obboleewwan koo tikseen Yesuusin caale waan hin jirreef tika Yesuus of jala galchuu qabdu. Maqaa Waaqayyoo eebbifamu. Akka dubbii isaa dhageenyee akka itti
jiraannu Waaqayyo ayyaana isaa nuuf haa baay'isu.